Kumbiyyee taatee kumbiyyaa baatee jedha. Gadda onnee nama cabsuudha. Waa'een ijoollee keenya tan irratti ta'aa jiru. Mee viidiyoo kan wajjin daawwannee walitti deebina. Rabbiin dalagachuu manaa baatee alatti siyaa akkasiin hambisne. Maatii ofii biraa nagaadhaan hojjedheen gala jedhanii wal dhungatanii wal biraa deemanii alatti hafuu Rabbi nama adidu. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftootaa walee tube nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafa jirutti nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessan kana jechuudha. Obboleettiin teenya tuni akkuma kiyyaaf keechaniiti hojjetachuuf kan biyyaa baate garuu haa ta'u immoo haalli jireenyi mana madaamii ta'uu fi didee gara alaa yookaan barra baddeeti dalagatti jechuudha. Keessattuu miidhaa gurguddaan kan irra ga'aa jiruu fi osoo hin beekamiin kan dhabamaa jiran ijoolleen keenya ala dalagatan baay'ee isaaniitu jira. Sababbiin isaa ijoollee baay'een dalagatanii amata tokko ji'a 8 dalaganillee madaamiin mindaa malee gadi baastee kan gattu jirti. Akkasumas immoo kan dalagsiifattee osoo mindaa hin kenniniif amata 2 yoo guutan biratti kan lubbuu isaaniillee dabarsitee achis baalatti gattu jirti. Sinin jechu jaaladha kabajamtoota hordoftoota walee keessattuu ijoolleen ala hojjettan akkuma amma viidiyoo kana keessatti dhageessan jechuudha. Obboleettiin teenya tuni kan dalagattu biyya Arabaa biyya Ormaa biyya Baqaati. Garuu iddoo biyya ishiin dalagattu addaan nuuf hin baane barraa dalagatti lafa baadiyyaa deemte jechuudha. Dalagachuuf baadiyyaa irra deemte. Baadiyyaan Arabaa immoo baay'ee nama sodaachisa dhugaa dubbachuudhaaf. Ani baatii 2 baadiyyaa dalageen jira. Dhugaa sinin jira namni nama dhaqqabu hin jiru. Urufa sanitti yoo saree fi adurree ta'een alatti namni hin jiru jechuudha. Baay'ee hin jiru akka baadiyyaa Itoophiyaa saniitti. Baadiyyaa Itoophiyaa manneen walitti dhiyaataa wanta garagaraatu jira. Kan asii sun hin jiru jechuudha seerumaa. Achi keessatti gaafa waa taate bineensuma nama nyaata malee wanti nama argu tokko illee hin jiru. Obboleettiin teenya kaa carraa baadiyyaa dalaguudha kan ishee ga'e baadiyyaa dalagatti waraqaa seeraa hin qabdu ala dalagatti jechuudha. Amma bakka kanatti madaamii ishii ta'ee nama biraa ta'ee nama ishii ajjeeses hin beekamu. Ajjeefamtee lubbuun ishii darbee biddiribsiidhaan maramtee mazra'aa iddoon jedhamu mazra'aatti gatamtee jirti jechuudha. Rabbii waan akkana kana nama haa didu. Amma obboleettii teenya kana eenyu akka ajjeeses hin beekamu. Mattaawqaa ishiidhaan maatii ishii beeksisamus hin jiru. Maqaan ishiitis hin beekamu. Homaa of harkaan qabdu duutu ishiitii fi biddiribsii qofa bichaadha. Yoo fuula ishii namni beektan jechuudha. Fuula ishii akkuma argaa jirtan kana bifa ishiitiin namni beekuu danda'a. Namni nama ofii wallaalu akkuma isin viidiyoo sheer gochaa deemtanii namni ishii beeku argamuu danda'a waan ta'eef please viidiyoo kana hundi keessanuu isaaf asin hin kaffalchiisu laayikiin nama biraa waan ga'uuf obboleettii teenya tan ammoo fuula ishii argee namni ishee beeku argamuu danda'a. Amma maatiinis ittiin argamne wanni tokko ittiin argamne ishiin buuteetti kan ulfatte argamtee jirtu yeroo kanatti. Dhugaa wanna akkanaa kun baay'ee tokko namatti ulfaata. Maatiin ishee ittiin argamne reeffi ishee karaa irratti badee tasaa namni arge. Obboleewwan keenya asumarraa warroonni barraa hojjettan jechuudha. Warroonni ala hojjettanii
dalagaa arganne jettanii yookaan maallaqa gaariidhaan arganne jettanii dalagaa dalaguuf lafa baadiyyaa hin deemina. Lafa baadiyyaa namni isin dhaqqabuu hin dandeenye osoo rakkoon addaa isinirra gahe taaskii argattanii daftanii biraa deebi'uuf iddoo hin dandeenye hin deemina. Rakkoon addaa isinirra gahuu danda'a. Lafa baadiyyaa taaskiin isin argamu achiis ba'anii dafanii baqachuunis hin danda'amu. Waan baay'een nama rakkisa jechuudha. Kanaaf yoo waa taatanillee afurri keessan hin dhagahamu. Lafa baadiyyaa tokko niitoorkiin kan hin seennetu jira jechuudha. Niitoorkiin siruma kan hin seenne, niitoorkiin hin seenu, intarneetni hin seenu, wanni tokko kan hin seennetu jira jechuudha. Kanaafuu isin wanti isinitti hafu maallan isinitti hafu malee lafa baadiyyaa iddoo niitoorkii seenuu dandeenye, iddoo namaa wal qunnamuu hin dandeenye fi iddoo fageenya irratti hin deemina, deemtanii hin dalagatina. Sinin jechuu jaaladha. Yeroo dalagattan immoo jechuudha keessatti warroonni ala barraa hojjettan yeroo dalagattan mindaa keessan guyyaa dhaxxasan irraa gaafa ji'a guutan mindaa keessan haga harka keessan madaamiin geessutti ji'a lammaffaa qaxxaltanii hin dalagatina. Ji'a baatii lammaffaan sinii kenna bakka tokkotti illee sinin jette isin waraqaa seeraa hin qabdanii wanta madaamiidhaan maallaqa keessan gaafattan waan hin qabneef gadi baatanii seerallee beeksifachuu waan hin dandeenyeef baatii keessan tokkicha fixanii yoo madaamiin maallaqa kasin karakkartu taate maallaqni sun ishumaaf haa hafu isin dalagaa sanirraa ba'a malee maallaqa sanan argadha yookaan baatii itti aantuun argadha jettanii itti fuftanii hin dalagatina. Maaliif jennaan yookaan lubbuu keessan irratti faraddee gaafa mindaan keessan baatii 3 baatii 4 irra ga'e mindaa keessan isin kaffaluu dida jecha lubbuu keessan dabarsitee isbaalatti isin gatuu dandeechi jechuudha. Akkasumallee wanta kanaan ol fakkaatu obboleettiin teeyyaa takka jechuudha biyya keenyadha. Warra haadha namitti ani hojjedhu kana fidatan jechuudha. Ala hojjetti barraa hojjetti yoo seenaa ishiinatti himtu jechuudha. Mana lama jechuudha dhugaan sanitti mana lama manni tokko baatii 4 dalagsiifatee birrii qarshii 2,200 sanuu jechuudha. Qarshii gadaantii 2,200 dalagdee haga baatii 4 dalagdee baatii 4ffaa irratti mindaa ishii kennuuf didatti mindaa ishii hin dhoogatteetti yoo ati waa'ee mindaa kanaatti dubbatte poolisitti bilbileessi qabsiisa jettee obboleettiin teenyatuun immoo qabamuu irra jettee maallaqa ji'a 4 baatii ji'a 4 hunda duddi ishii haga citutti jechuudha. Dhugaa mana san maal akka qulqulleessite suuraa kaastee natti agarsiiste nama boochisa jechuudha viidiyoon isaa. Kosiin ishiin achi keessaa gadi baafte garuu neeraa takka doon argatiin mana sanii gadi baatee deemte jechuudha. Ammallee dalagaa biraa galtee aga baatii 2 madaamiin dura mana hin jirtu turte haashiin deebitu jedhaniini achi gaafa baatii 2 guuttu achittillee mindaa dhoggatan jechuudha waan siin gaarramu. Sadaffaa warra haadha namitti ani bira dalaguu kana dhufte asitti immoo jarri baatii ishii gaafa guuttu ji'a ishii gaafa guuttu ji'a ji'aan kennaniif jechuudha. Kanaafuu hordoftoota kiyyaa asumarraanillee wanti biraa immoo yoonan isinitti himu icciitii keessan madaamitti hin himatina. Icciitii keessan duuba keessan yookaan madaamiin biraa yoo simmiite yookaan rakkoon biraa yoo isinirra ga'e madaamiin tuni naaf wayyetti yookaan immoo rakkoo kana naaf furti jettanii icciitii keessan baastanii ittiin himina. Obboleettiin teenyatuun dura yoo dhuftu 2,300 jara kana biratti dhuftee icciitii ishii akkana dalagaan dhabee arabdoota yoo seeni naaf hin ta'an minaamna jecha jedhu icciitii ishii baastee arabdootatti himte dhugaan sinin jedha itti qayyiramanii jechuudha. Itti qayyiramanii maal jedhuuni dhugaa 2,300 san baatii tokko kennanii baatii lammata yoo 2,800 ta'e malee sin dalagsiifannu jedhanii dhugaan sinitti hima. Ishii 2,800 sanii nu hagan dalagaa argadhutti jettee itti fuftee teechee 1,800 kanaan aga amata lama gataa'uu barbaade taa'e jedhanii nu bira jechuudha. Ishii jettee isaanis walii galtee miskiinummaa ishii fuula ishii miskiinummaa ishiitti agarsiifte gaafa isheen ji'a 3 guuttu osoo ishiin hin beekin osoo ishiitti hin himin sarraatanya biraa irratti fidan jechuudha. Dhugaan sinitti hima. Kanaaf isaan sinitti jijjiiran omaa siniif hin godhan jechuudha. Jarri omaa takka siniif hin godhan. Icciitii keessan baastanii isaanitti hin himatina. Icciitii keessan qabadha. Icciitii keessan arabdootatti yoo himtan siniif omaa furmaata tokko siniif fida. Sirii sinirratti dallalanii nama akkanaati jedhanii sinirratti gadi fincaa'u jechuudha. Kana sinin jechuu jaaladha. Asumarraan illee obboleettii teenya lubbuun ishii darbee rabbiin gara ramata haa godhuu fi waaqayyoon lubbuu isheetiin mirga qulqulloota haa dhaabu. Viidiyoo kana sheer godhaadha. Sinin jechuu jaaladha. Of eeggannoo guddaa godhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti.